Ashama nagaa jirtu baga jiraatte waggaa sadii ta'ee dhiiroo bakka kana itti deebine akkamiin itti deebine wareegama itti baasneetu itti deebine walcaqas naa aduu keessa jiru walcaqas waan gabaabduu waan asitti wal barbaannee fi walitti himne namuu gara mana ofiitti akka deebi'u bakka kanaa bakka seenaati bakka kana kan godhannee fi lafa itti hin hiikkannu ni hiikkachiisna malee jenne hiikkachiisnee agarsiisuu keenya itti agarsiisuuf asitti walitti qabamne. Dhuguma waggaa sadii kana keessatti garuu waan baay'eetu ta'e. Walaa caqasu. Waggaa sadii har'aa bakka kanatti walitti qabamne waan barbaannu hin arganne wareegama waggaa hedduu ilmaan Oromoo itti kaffalan galmaan hin geenye sana galmaan ga'uuf ammoo qabsoorra jirra. Qabsoo sana ammoo yookaan galmaan geenya yookaan ammoo itti wareegamna malee hin sharafnu waliin jennee waadaa walii seenne waggaa sadii dura asitti waan walitti himne irbuu waliin seenne sana ammas galmaan hin geenye galmaan geenya irrallee ammas hin dogoggoriina waca qofaan ta'ina abbo sinitti meeraa sittisii har'as dabalee sinitti himuuf hin dhufee jedhe. Waggaa sadii har'aa asitti wanti walitti haasofne hin qabanne sin abbaan qabate abbaa qaba hin qabanne wareegama ofitti daballe yeroo isaa dheeressine dararama dheeressine ofitti jechuu sin badiin keessan gootan ofitti daballe har'as akkasuman ta'ii naggeeffadhu kattaayiiti jaarroleetu jira almootiitu jira haadholii keenya kaa'oosisan dadhabaatu jira kanaaf yeroo isaa gabaabsinee aduu keessaa wal galchina bakkuma jirtanitti gattaa'aati walaa dhaggeeffannuu jedhu gattaa achumatti waca qofaan homaan hojjetani waciin waggaa sadii har'aa jettan waggaa sadii har'aa asitti wal geessee dhiichistee deemte waci waan jijjiiru ummata oduu qofaan nun taasisiina ummata hojii nu taasisa inni hojjete sun immoo bishingaa qobaa ishee mataa keessaa baatee daraarte hin taasisiina hubattanii bishingaan qobaa daraare maal ta'a simbira nyaata abbo qobaa daraarere kanaafu maaltiin jechuun barbaade inni bishaate isa bukate too eennuuti ni gubate akkas hin taasisiina wareegamatti jirra dhiiga dhangala'u lafee cabu lubbuu ba'utu jira sanatti gatii gochuuf deemuutti jirra inni bishaate isa dheedhii siichi bishaatu osoo eeguu maal ta'e ni gubate kanaaf wareegama buburree nun kafalchiisin gattaa'e waan siin jedhu dhaggeeffadhu hojiitti hiiki amni keenyi siichi bakkuma waggaa sadii jenne sana jirraarrayyuu gattaa'e har'a asitti kan wal geenye keessumaa ummata Oromoo umuriin isaa waggaa 18 fi sanaa olii ta'e barbaanne asitti daa'ima jibbuuf miti waan ummata Oromoo umuriin isaa hojii sanaaf ga'e barbaannu walitti haasa'uuf wayyaa ammoo daa'imni as dhuftanii hin jeeqiina qabsoon siniin qabdi hegereen qabsoon situ biyya harkaa qaba hin jeeqiinaa jechuu tole haya ammaa kaaseen ittiin fufa waggaa sadii har'aa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bara hedduu maatiin meeqatti wareegame cunqursaa bara baay'ee goonni meeqaa lafeetti dhabe lubbuutti dhabe dhiigatti dhangalaasee dhaaba kana Oromoon dhaaba kiyya jedhee imaanaa itti kennate akka dhaabaatti
imaanaa sana galmaan gahuu gahe Oromoon hedduun akka itti wareegame sanatti guduunfuu dadhabe. Akka sabni itti cabee fi itti dadhabe sanatti guduunfuun gaafa dadhabamu fala dhahachuun faloo kaa'achuun dirqama waan ta'eef uummata Oromoo isa miileena hedduu sana uummata Oromoo isa sagaleensaa hin dhagahamne isa hin dhaggeeffatamne dubbatee dhageessifachuufis isa carraa hin qabne uummata Oromoo kan addaraasha tokko keessatti walitti qabame fedhii fi hiree saba guddaa murteessu osoo hin taane Oromoo isa dhimmichi isa ilaallatu goda lafa keessa jiru bal'inaan hawaasicha mariisisuun dirqama waan ta'eef bakka kanatti wal yaamnee maal wayyaa Oromoon maal barbaacha manaa bahee har'a maal argannaa manatti deebi'uu jirraa waliin jenna. Lakki biyya barbaanna, bilisummaa barbaanna, walabummaa barbaanna, birmadummaa barbaanna. Addi bilisummaa Oromoo sana galmaan ga'ee hin guduunfine yoo galmaan ga'ee guduunfeera ta'e immoo guyyaan bilisummaa Oromoo yoomi? Alaabaan addi bilisummaa Oromoo alaabaa mallattoo cunqurfamoota hundaa kasaba Oromoo gaafa dachee Oromiyaa irratti gadhaabne gabrummaa jalaa baanee irra jennee dubbanna jedhe suni dhaabbatteetti yoo alaabaan kami guyyaan bilisummaa Oromoo nuti kabajannu isa kami seerriif heerri itti qabsaa'aa turre ittiin qabsaa'aa turre har'a ittiin wal bulchinu meerre kana wal gaafanne bakka hin geenye miti. Kanaafuu maal goone innere qabsoo itti fufnaa waliin jenna. Mee warri waadaa walii seenne gaafate warri gaafas waadaa walii seenne gariin itti wareegamee nu agarsiise. Gariin har'ayyuu baaburichumarra jira. Gariin immoo irraa harca'ee nurratti hojjete. Bitaanis korii mirgaanis korii walga'iin koorumaa ittis wareegamu har'as keessa jiraatu irraa harca'ee irrattis hojjetu guyyaa isaa hin hanqatu taajjabbii walii daballe malee haga lubbuun jiramutti dachee kana halagaan hin dhaalu jechuudha. Warri gaafa as turtan ummata Oromoo gaafa as turte ejjennaa makee kaleessa asitti dubbatte tuftee hin arraamne deebitee lafa kana dhufte yoo jiraatte ati goota caalu bagarraa antee as geesse jechuudha. Warri immoo itti hadhoofte har'uma qofaa itti fakkaatte dukkanni kuni waan hin bariine se'e humni meeshaa humni waraanaa naannoo kana miti ka helikopterri rukute akkasuma akkasiti warri as jirtu argiteetta warri naannoo kana rukute maal jedhere hin rukunneedhe miti gaafas injifataman immoo sirratti qubateera warri sun gaafas injifatan lolicha har'a miti ka injifanne nuti lolicha mootummaan abbaa irree gaafa ajjeesee awwaala dhorkate gaafas injifatame jechuudha. Ummata hin lolanii hin injifatanii addunyaa kana irrattis mootummaan ummata lolee injifatee hin jiru kanaaf gaafas injifattan. Maal jechuudha? Warri humna waraanaa qofa laalu gochaa baay'ee suukkanneessaa addunyaa kana irratti hiriyyaa hin qabne ummata jiilchuuf isaan raawwatan ilaalee garaan gara bulte ejjennaa dhabe ejjeta dhabe warri sunis har'asuma keessa jira. Waldaa jenne malee bakkatti deebi'uu yaa deebine bakka ammatti deebine kanarraa kaanee imalli keenya siichi fagoo hin jalqabne akkuma waggaa sadii har'aa ni lolla ni lolla. Oromoo waan sin hin beeknetu jira. Wanti Oromoon hin beekne waraana bilisummaa Oromoo naannoo tokko lolee qabate
sanaan mirqaantu. Yeroo sanatti qabsoon ammayyuu nuun galle mirqaana sanarraa kan kaatani dhaabbattanii dhiichisu. Dhaabbattanii dhiichisuu sana keessatti lakki akkas miti jedhanii yeroo isinitti himani abadan amma booddee maaltu bosonatti deebi'aa jettu. Akka bosonatti deebinu annan beeka. Waraanni bilisummaa Oromoos ni beeka. Sababiinsaa onneesaa qabaachuu dandeessu. Of kenniinsa isaa qabaachuu dandeessu. Wareegamaaf qophii ta'uu dandeessu. Waliin wareegamna si waliin dhumannaa jettaniis of amansiisuu dandeessu. Qawwee sana hin qabdan. Oromoon qawwee ofirraa hiikkatte. Akkasuma akkas miti. Kanaaf hin amansiisu injifannoon keenya yeroo hundumaa. Oromoo yeroo hundumaa kan qawwee irraa hiikan kanaafi. Qawwichatu hin jiru. Har'as akkasuma waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba. Haa lolatu. Hin deebi'uun jedhiin diinni. Ni deebi'a. Wallaansoo irra jira. Takkaa irra keessa takkaa jala ta'uutu jira. Har'as hin deebi'u si waliin dhumanna malee harka duwwaan dhumattan hin danda'amu. Qawwichi hin jiru. Hiikkatteetta. Qawwee jabeeffadhaa dhokfadhaa awwaalladhaa yeroo siin jedhan hin dhageessu. 500 gurgurtee araqee dhugaa turtee jechuudha. Dhugaa jirtu kana Oromoo walitti himna. Bara baraan injifannoo dhufe of harkaa baasaa wareegama ofitti dheeressaa du'aa uummata duutuu dadhabe. Duuti amma beeki Oromoo biratti homaattuu bahaa hin jiru. Hin kofliin ofitti kofaltaa jechuudha. Qawwee asitti hiikame mee fidaa gadi baasaatti lolaa hin jiru. Dhiigaan hiikame bo. Diinni toon buqqa'een ol seentee qawwee fuutee gola keessa dhokfatte. Gola keessa dhokfatte immoo ni gurgurattee jechuudha. Warri mi'aasaa beekummoo ittiin bitee si akaa'ee deebi'e. Uummata akkasiiti uummati Oromoo. Kanaaf injifannichi siichi bira hin geenye ammayyuu. Hin geenye bira fagoo. Yeroo hundumaa bira geenye kan nuti deebinu uummata wallaalaa kanatti harkaa qabna. Uummata wal saamu. Wal saamaan jirtu amma. Walillee hin qaanfattani. Wal harkaa fudhattee wal saamtee waluma keessa deemtaa jechuudha. Uummata akkasiiti kan nuti harkaa qabnu. Hin geenye galma ga'uullee hin danda'u. Fagoo siichi. Abdii mudhadhaa jechuudha. Kan itti aanu deemnee loluu ni sodaanna. Wanni nuti sodaannuufi maaliif? Sirna dhablummaa bal'isuu deemna yoo ta'e irraa kahafe injifannoon hanga dabalaa deeme lafti bal'achaa hanga deeme uummati kun uummata wal balleessudha ta'a. Kanaaf diinni iyyuu sin ajjeesee sin adabee sin hidhee ka sin bitu. Uummata hidhamee bitamuu qofaasin. Uummata ajjeefamee bitamuu qofaasin. Uummata saamicha hanni qofaan sin irraa bareedu jechuudha. Uummata akkasiitis sinitti himamee ka uummata sin hin galle. Dhiigni Oromoo asitti dhangala'uu hin qoorre sin hin mararu. Uummata akkasiiti uummati Oromoo. Yeroo hundumaa sinitti himan hin dhageessan. Kanaaf duuti keessanis rabbiyyuu hin gaddisiisu jechuudha. Nama dhiisiiti. Waan nuti hin gaddu jechuudha. Laphee keetu jabaata. Laphee keetu laphee shiraan guutame jechuudha. Uummata akkasiiti ati. Har'a dhiigni dhangala'aa jiru sin hin mararu. Dhiiga dhangala'u irra tarkaanfatee fal'aana hatuu deema uummanni Oromoo. Uummata akkasiitis kana sinitti himuuf hin siyyaamee jechuudha. Qeellamirraa buqqisi. Wal saamtan callis gidaamiitti dabarre. Wal saamtan amma immoo jimmaatti damarraare. Sirna dhablummaa dabaluu deemna. Hin ta'u. Diinichumti as deebi'ee sin sakaalee siitee sin bulchuu sana wayya. Sana filattan waan ta'eef. Maaliif sinii wareegame? Maalitti bahuuf sirna dhablummaa fiduuf wareegamaan jirru bo. Sirna dhablummaa balleessuuf wareegamuutti jirra wallagay Oromoo. Gara deemtutti waliin hatii. Manni amantaa maaliif gubata? Suuqiin nama maaliif caba? Kanaaf miti kan wareegama baasaa jirru. Bilisummaa sii fiduuf malee sirna dhablummaa fiduufi miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ololaaf nu saaxiltanii jechuudha. Warri cunqursaa beeku, cunqursee beeku, siyaasicha beeku nurratti taphataa jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana nama gudeedu jedhanii, waraana hatu, waraana shiftaa, waraana mana amantaa gubu, waraana hospitaala gubu, mana barnootaa gubu nuun jechaa jiru. Sanan goone garuu beektu sintu godhe. Nuti dhukaasarra jirra. Dhiigni keenya iyyuu hin qoorre. Wareegamu keenya iyyuu hin awwaallanne. Enga dagdaamiin jiran.
madoon hukaasaa madaa'eera madoon hukaasaa inni nurra tarkaanfate waajjira poolisii keessa fal'aan hate uummanni Oromoo. Waajjirri poolisii beeki borusitti itti gargaarama. Waajjira poolisii gubdee fi sirni dimookiraasii gadi hin dhaabbatu. Waajjira poolisichaa miti kasi gabroomse. Poolisii achi keessa jiru si gabroomse. Sana achi keessaa baasteennaani achi keessatti yoo haqan dalagne borisii shirri somni damni ni dalagama taanaan manichi gubateefis gatii hin qabaatu. Boris ati dhiitamaama jiraachaa jechuudha. Ani yoo waajjira poolisii sana qabbee achi keessatti haadha hiyyeessaa darara gubboon hojjedha ta'e manichi gubates gubachuu baates hiikan qabu Oromoo. Siniin galle ammayyuu. Mee amma hospitaala keessa waan gootan argitaniittu. Sinitti dhukaasuuf nu marartu. Siniif wareegamaa jirra. Sinitti dhukaasne ennaan maalsaa wareegamna ree. Sinniisuuf wanni sin gootan mataa nama dhukkubsa nama maraacha. Qoricha hospitaala keessa jiru namni akka jaldeessa wayya beeki. Jaldeessi illee boqqolloo keessa yoo seene hanga nyaatu nyaatee keessaa ba'a. Jaldeessa wayya Oromoo. Qorichi sun har'a hin jiru gaa. Mee mataa bo'oo tokkoof qoricha eessaa fiddure? Mee natti maa eessaa fiddu mataa bo'oo tokkoof qoricha iddoorraa fiddan oomisha isaa qabdu warshaa isaa qabdu. Namni akkamittiin hangam yoo wallaalaa ta'e waraanni kaleessa si cunqursaa ture. Dhugaa si cunqurseera. Deeme garuu deeme. Poolisii waajjira poolisii sanatti si hidhe yaadannoo wayii qabda achi keessatti dararamteetta. Manicha miti kasi hidhe namicha immoo yookaan hatu yookaan haa baqatu kaan harkasittaa kennatu xumuratteetta. Akkasittiin itti fufuu dandeenya? Akkasittiin itti fufuun hin danda'amu. Sirna dhablummaatu dagaage. Walitti muuqamna. Ajjeesu yoo ta'e kunis qawwe siniinis ni ajjeesaa jechuu diina qofaa ajjeesa jedhamee miti ka hojjetame. Garuu siniin ajjeesna taanaan siniin ajjeesurra qabsoo dhiisuutu irra filatamaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa ajjeesurra qabsoo dhiisna gabrummaa nagaa qabdu mootummaa gabbartee saamamtee akka barbaadetti dhiitamtee bultu wayyaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa uummatuma calliseetuma bubbee yookaan immoo ibidda saafaa shaalloo gogaatti qabate akkatti dhaamsan hin jirre hin ta'ina. Wal sossobuu uummata keenya jechuu miti. Sun hallayyaatti wal oofuutti jira. Nama hallayyaatti deemu ashuu jabaadhu jechuun sirrii miti. Dhiisuu irra wayya. Wareegama hin kaffalle siniin jechuutti hin jiru beeki. Akkuma hatuuf waa yeroo nuti dhukaasa jalqabnu waraanni bilisummaa Oromoo kaampiitti yeroo dhukaasu hatuuf akkuma dhufee wareegame hiikkate ittiin loluufis dhufee kan wareegame jira. Wareegama sana xiqqeessuu kiyya miti. 99 qulqulluu hojjenne tokko isheen kosiin suni nu balleessiti waan ta'eetiin kana jechuutti jira. Badeerammoo sabaaf sablammiin kamiyyuu Oromiyaa keessa jiraachuuf mirga qaba. Kan nu miidhe yoo jiraate borseeraan ni fixanna. Mana hin gubiina. Sammuu akkamiiti kun yoo shira ta'e malee. Beeki kun shira diinummaa jennee lafarra wal balleessuuf deemutti jirra. Hojii diinaati kun. Siyaasa sakaallaa bara meeqa shaakalee bare warra akkasiitu keessa jira yoo ta'e walleegaa wal tiksa akkanumaan hoomaa taatanii itti nammitanii kanan tokko godheen duukaa deemtaniin godhiina jechuudha. Inni konkolaachisaa ta'e kan kaleessa birrii 20-30 nama fedhu har'a 200 nama gaafata. Xurii dhiigaa, xurii lafee, xurii lubbuutiin sooromtee siif hin sifaa'uu jechuudha. Haadha hiyyeessaa sabbata haadha hiyyeessaa irraa 200 hiikkattee gidduu kana dhaloonni badaa jira. Oromoon hegeree hin qabdu. Oromiyaan hegeree hin qabdu. Mootummaan nu gabroomse. Mana barnootaa keessatti daa'imni waggaa 2-3 waa isheen hojjettu ani umurii kiyya kanaan hin hojjedhu nama qaanessa. Safuutu cabe. Oromoo isa duutuun laaliin du'a miti kaati ilaaluu qabdu. Fayyaa duuneerra nuti kado'e ni boqate lobbaafatee jechuudha. Fayyaa duune dhaloota kana laalaasin. Dhaloota kana laalaa lafuma kanatti dubbadheera walgahii jalqaba tokko. Dhaloonni har'a nuti harkaa qabnu kajaarsa hin qabanne jaartii hin kabajne hojii hin jaalanne sa'a 24
haa oolu. Harkayyuu dhiqatee immoo nyaachuuf maatiinsaa kadhatanii nyaachisani. Inni iyyuu gabbaramee sa'a 24 baala nyaatu. Abiddi afaan itti baatee deemu. Dhaloota bishaan haayilaandii tas jira, caatii tas jira, sukkaara tas jira, asirraan immoo lawuziitu jira. Dhaloota akkasiiti harkaa qabna. Dhaloota dhimmi biyyaa homaayyuu ittiin fakkaanne. Hegereen keenyi nama yaaddessaa jechuudha. Hegereen keenyi baay'ee nama yaaddessa. Dhaloota akkasiiti horataa jira Oromoon. Abbaa dhabe namni haa ittiin jedhu hin jiru. Dargaggeessi mootummaaf yaaddoo. Kanaafuu hin baratiin, hin qaroomiin, mirga hin gaafatiin. Eessa haa oolu? Iddootti jimaa qabaan, iddootti tamboo tuutan, iddootti safuun cabu, iddootti aadaan cabu. Iddoo akkasii haa oolu. Dargaggeessi akkasii mirga hin gaafatu. Abbaa barbaadetu immoo iddoo barbaadetti daboo kadhatee diigi jennaan diigu, gubi jennaan gubu. Hospitaala yeroo itti namnitee gubdu ani gurgurachuu barbaaddu. Yeroo akkasiiti yoo uummati kan qabu walii hiree rakkoo ittiin darbuu fi kan waliin ciniinsifatee wal bira dhaabbatu yeroo akkasiiti malee yeroo akkasii miti boka wal saamani waliin saamidha. Lolarra jirra. Seera gad dhaabbate hin qabnu. Caaseffama mootummaa diigaa jirra malee an keenya hin diriirfanne. Kanaafuu waraanni isin keessa seenee isin hin jeeqiin hojii isaa hojjetatu. Isin immoo koree yeroo bulchiinsa yeroo bilisummaa yeroo argattan ittiin tikfattan tolfadhaa isin hin jenne. Maaliif akkas wal goona Oromoo? Abbaan amantii kamuu hordofi, Islaama ta'e, Kiristaana ta'e, waaqeffannaa ta'e, waan barbaadde hordofi, dhaloota qari. Amantiin siyaasa ittiin deeggaraa baay'ifatanii buusii sassaaban malee waaqi tokkichuma amantii kamuu hordofii jettu. Namni waaqa namaa kennu hin jiru. Islaamni yoo kiristaana ta'e xaaqee lafa kaa'ee jalabiyaa lafa kaa'ee masqalii hidhatee gonfoo maratee sagada isaa jijjiirrate irraa kaafee waaqa namni namaa kenne hin jiru. Kiristaannis yoo islaama ta'e masqalii lafa kaa'eetu xaaqee ofirra kaa'arraa kaafee wanti jijjiirame hin jiru. Waaqi tokkuma. Kanaaf abbaan amantii kamiyyuu ta'ii nama akka namaatti qari. Maal jennaan? Sammuutu doomee dhaloota akkasiitu Oromiyaa keessatti horataa jirra waan ta'eef. Abbaan amantii qulqulluu waaqa tokkicha waaqa jechuun akkas jedhee nama barsiisuurra amantii jalaan dahatee kabajaa amantii sana gonfoo sana mataarra kaa'ateetu dhaloota siyaasa barsiise. Mootummaaf miseensummaa gochisiise. Abbootiin amantii akkasi. Jaarsi biyyaa keenya kabajan qabu. Jaarsi biyyaa jaarsa araara cubbuu keessa dhaabbatu. Jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Akkasi mitiiree kan nu mudate. Jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Jaarsa kaaniif immoo loogee qawwee hidhachiisu. Har'a laali waan dubbataa turre hundumti isaa ta'ee jira. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa hidhatee harkaa qaba. Ka hidhatee harkaa hin qabne Oromoo qofa. Sabni guddaan hammana ga'u abbaan barbaade qawwee kaasee iddoo barbaadetti kan boosisaa oolu Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo inni gahee kana hundumaa ittisuu danda'u hin jiru. Iddoo inni gahee ittisee diina sinirraa kaasetti iyyuu sirna dhablummaadha gad dhaabdan. Faajjii bilisummaa, faajjii wareegama keenyaa miti. Faajjii sirna dhablummaa, faajjii hanna, faajjii saamichaatti gad dhaabuutti jirtan. Namni bahee galuuf maaliif yaadda? Namni bahee galuuf yaaddoo qaba taanaan immoo diinumti inni kaleessaa bakka haa ta'u. Sirna dhablummaa biraa sirna dhablummaa kaaniin bakka hin buufnu. Ummati Oromoo, ummati hammana ga'u kun, sabni guddaan akkasii kun hallayyaatti deemaa jira. Yoo dacheen kun jiraattee namni irra jiraate Oromoo waggaa 10, 15, 20, 30 booddee sabummaa isaa tiksee, biyya isaa tiksee, aadaa isaa tiksee, safuu isaa tiksee hin jiraatu. Ummata qaanii, ummata safuu cabse, ummata yoo gama kitaaba adda addaa beektu akka ummata Sodom Gomoraa jedhaniiti ta'aa.
waa laaleen jechuutti jira. Waggaa 3-4 wanti asitti jenne hundumti isaa ta'eera. Hubadhaa, hundumti isaa ta'eera. Safuu qabna. Handhuurri shamarran Oromoo hin mul'atu. Harmi shamarran Oromoo hin mul'atu. Malaasnee walitti himuu qabnaa jechuudha. Safichiyyuu cabee diida jira waan ta'eef irraa dubbachuun nan qaanessu. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Abbaan amantii sin argu, jaarsi biyyaa sin argu, barsiisaa sin argu. Hundumtuu doomeera, duudeera, jaameera. Fayyaa deemna fakkaanna malee fayyaa duuneerraa jechuudha. Mirgaanuun jedhan. Mirgi dirqama akka qabu beeka. Safuu kee guddistee, aadaa kee guddisteetu mirgi kan waliin deemu. Qullaa deemuun kan faranjiiti. Sana irraa dhaalte. Dhaqanii ji'a irra qubachuunis faranjiitu godhe. Sana immoo maan dhaalii. Beekumsan dhaalle waan safuu cabsummoo dhaalle. Kanaaf wallaalaaree nuti. Rifeensa akka barbaadde tolfachuu, hidhii akka barbaadde dibachuu, huccuu akka barbaadde uffachuu mirga dhaalteetta. Safuu waliin immoo kabajaa waliin immoo maan dhaalii. Beekumsa waliin maan dhaalii. Bilbila harkaa qabna waan barbaanne achirratti ilaalaa oolla. Akkatti bilbilli dalagamu immoo maan bariirree sila. Kanatu nu hafe. Addunyaan teknooloojiin har'a waan hundumaa fidee bilbila xiqqoo tokkotti galchee harkarra nu kaa'eera. To'annaan qabu yoo ta'e immoo Oromoo waggaa 20 booddee aadaa har'aa hin qabu jechuudha. Ummati waan ittiin beekamu qaba addunyaa kanarratti. Oromootiin Oromoo kan hojjechisiisu, Tigireen Tigiree kan jechisiisu, Amaaraan Amaara kan jechisiisu, biyyoota biraa keessa saboota jirani waa'ee isaanii waan isaan ibsu qabu. Eegfachuun beekumsa malee wallaalummaa miti. Aadaan Oromoo aadaa nama boonsu. Safuun Oromoo safuu gaarii. Safuu namni biraa irraa baruu fi biyya biraa irraa dhufee abjuu akkasii qabu. Fedhii akkasii qabu. Sangaa abbaan gaafa cabse moollaan ija buruqsa malee gaafa biraatti siin dabalu. Kanaaf ummata wal kabaja, of kabaja. Namni gaafas nama kabaja, gaafas nama sodaata. Hunduma waliin qabna. Gabrummaa jala jirra. Sana jalaa ba'uuf waliin hojjetaa jirra. Kanaaf waliin saamii. Yoo biyya qabaanne hundumtuu boran keenya. Yoo biyya hin qabnu ta'e isa saamtus hin nyaattu. Kanaaf ummata bubbee ta'uu dhiisnee ummata bilchaataa waan barbaadu been, waan duunuufi been, duunes warra du'erraa lafeen isaanii riqicha ta'ee irra ejjennee dabaru, dhiigni isaanii galaana ta'ee daagnee ittiin bowwaaceen isa kana godhachuutu nurra jira. Walitti himan jennaa kudhaan maddu hin dhangalaasiin asuma teesse. Godhi jennaan godhi, hin godhin jennaaniis nu miidhaafi, godhiin immoo nu fayyadaafi. Sirna dhablummaan hin bal'atiin. Waraanni hin yaaddayi, jaarsaaf jaartiinis hin yaaddayi. Qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo ba'aa hin ta'in. Ka biyyaarraa roorroo qolatu, rakkoo furu, qaawwa duuchu, ba'aa wal gargaaru akkas ta'e. Saba Tigiree laalaasin miileena meeqa? Har'a waasan addunyaa kanarratti waan dhalli namaan dalagne dalagaa jiru. Namuma isaanis. Namuma. Dachee kana keessaa waa burqisiisaniin baasnee samiirraa waa gadi roobsine. Namuma dhala namaatiin waan namni gochuu danda'udha godhan. Dubbatanii wal dhagahan. Qawween kun maaliif yaaddoo ta'a uummata kana keessatti? Namni dhugee machaa'ee qawwee baatu sirnaan dhala maaliif dhimma itti ba'a? Qawween kun gaachana ta'uudha qaba. Roorroo qolachuu qaba, diinadha ittisuu qaba malee isaa akkamitti yaaddoo ta'a? Dargaggeessi hundi qawwee baatee deemu na yaaddessanaa. Itti dhimma ba'uu hin danda'an taanaan yaaddoomaa jechuudha. Yeroo meeqan sinirraa funaanaa jira? Sinirraa funaanamuun qabu ture beeki. Qawwee daba cabne. Qawwee kana waan lamaafan funaana. Tokko diinni dhufe jennaani dhaqee manatti hirkisee
obboleetti itti mee niitii itti mee iddoo akkasii jiraa jedhee baqata. Kan nu fedhii gaani beeki yoo ni binne ta'eesi sabbata haala hiyyeessaa irraati hiikame sintutti gumaacha beeki sin nukkubuu qaba. Itti beektan itti eeltan itti beeloftani daa'ima hagabsitani gumbii qullaa gootani kiisii duwwaa gootan beekaan keessani olola isa mootummaa televizyinaaf reediyootiin darbu sana eebeluu gargaara eebeluu osoo eebeluun nu gargaara ta'e asiin jirru beeki gargaarsa namaatiin miti idaa tokkoyyuu hin qabdu Oromoon idaan namaa tokkoyyuu nurra hin jiru kan afaan guuteen sitti hima idaan Oromoo irra hin jiru Oromoon ofii isaati of gargaare hansaan qabsaa'utti jira kan keetii jechuudha. Kanaaf lafa nagaa irratti qawwee fuutee balbala jalatti hirkistee iddoo akkasii irraa fuudhaa jettee karaa biraa immoo gootan fakkaatti. Qawween irraa fudhattee qawwee akkas goote beeki silaa nan baasan ture kijiba akkasii nurraa dhiisa. Hedduun isaa jiraat keessa kan qawwee hirkisee haati manaasaa geessite itti laatte. Har'a immoo hin qaana ammas deebisee qawwee baataan ni ta'a jechuudha. Doorsisaan miti ka qawwee hidhataa jiru. Naman doorsisiina. Saamichaan miti ka qawwee hidhataa jiru naman saamiin warri saamu jireenyi isaa gadadoo kophee miila isaa tokkollee kaalsii miila isaa tokkollee hin jijjiirratu yoomiyyuu horiin sun horii cubbuuti hin guutuu fi boris hin saama jireenya isaa guutuu cubbuu dalagaa jiraata kanaaf qaawwi isaan duuduu fi hin guutuu fi jechuudha boolla nyaatee hin quufnetti guutaa jechuudha boolla cubbuu. Karaa qulqulluu daqqii argadhu santu eebba qaba. Ammarraa kaastanii uummati bakka adda addaa irraa dhuftanii bakka adda addaatti deebitu. Wanti walii dhaamtan wanti walii himtan wal tiksaa yoo waliin tiksatan ta'e labsiitiin buluu bartanii labsiitiin buluu dhiitamtanii buluu bartanii gochuu ni dandeenya nutis. Gad hin bahin ol hin galiin hin hojjetiin waliin jechuun ni danda'a. Kana barbaaddu kanan barbaadan taanaan immoo wal dhaga'iitii wal gula bobba'ii akka bishaan bo'oo tokko keessa jallisanitti waliin bahii gali ummata tokkoti. Hiree tokko ummata qabu gabrummaa jala jirru lolannee achi jalaa baanee bilisummaa walabummaa birmadummaa Oromiyaa biyya waliin qabnu fidachuu fi ummata tokko waliin ka'ee dhaabbatee jiru jechuudha. Nagaa lallabaa tokkummaa lallabaa sirna dhablummaa miti sirnaan buluu seeraan buluu lallabaa saamicha miti waan badeeyyuu deebistanii walii gashuu barachuu lallabaa abbootiin amantii sanuma lallabaa jechuudha. Oromoon saba guddaa Oromiyaan biyya guddoo kana sabni guddaan biyyi guddaa akkasii qabu kun immoo yoo wal ta'e biyya isaa eeggate malee yeroo hundumaa saamamaa dhiitamaa ajjeefamaa tuffatamaa jechuudha. Asii kaatanii yeroo deemtanii akka Oromootti miti namni irri guddaan isaa kan inni fagaatee deemu naannoo isaa of dhoksa gadhaantummaa keessa jirra waan ta'eef of hin dhoksi nama taate uumamte eenyuyyuu walii wal qixa situ of xiqqeesse of hin xiqqeessin jechuudha. Koree yerootu jira ammas naggaadeen nigdiitti deebi'ee uummataaf waa dhiyeessuu danda'ututti jira. Miidhataa jira uummati kun uummata ciniinsuurra jiru miixuurra jiru kana akka hin beelofne akka hin dheebonne akka hin rakkanne daandii qabda saaquu dandeessa. Abbaan qabeenya yeroon isaa amma yeroon itti sooromuu danda'u hin jedhiin sooromaaf fiigdaa biyyeetu si nyaataa jechuudha. Jiraattee nyaattu hagan qaburee waan keetu ummata kee ummata dararaara jala jiru ummata dide falmate diddaa isaa sanaaf adabamaa jiru sanaaf jireenya laaffisiifi abbaan qabeenyaa ummataaf jireenya laaffisi. Waraanni bilisummaa Oromoo kana caalaa waan sinii gochuu dandeenyu hin qabnu lubbuu sinii laanne jechuudha. Ati immoo qabeenya kee kenniifi hin saamiin ummata kee karaa waa hulluuqsistee seensistuu fi torshiifi haa fayyadamu. Baadiyaan akka magaalan nanne magaalli to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiru akka ol bahee waan bitanne akkasittiin nu adabuu jiran lolaan sin dadhabani ummata didaa
diduun kee immoo hiika qabaachuu qabaa jechuudha. Waan dinnee fi beekuu qabna. Callisneetuma akka bubbee ta'uu hin qabnu. Waan didaa jirruufi jirra. Waan didaa jirruufi yeroo ergannu yeroo nu bira ga'u harka keenya ga'u yeroo argannu san tikfadhaa. Wanti dinnee fi kana sirna dhablummaa fiduuf osoo hin taane ilmaan keenyaan bullee ofii keenya murteeffannee nagaan baanee galuuf dhiiticha halagaatu nutti ulfaate nutti hadhaa'e jennaan. Waan nutti hadhaa'e itti ofirraa kaasnee hadhaa biraa maaliif ofitti barbaanna? Yaaddoo hin qabaatiin hin yaadda'i bir'annaa irraa bilisa ta'e seera moon cabsiin fagootti kabaji sanatu iddoo tokkotti walitti nu qabee nagaan baasee nu galcha waan ta'eef. Manni barnootaa badeera. Waraana bilisummaa Oromootu mana barnootaa balleesse miti. Dhalootatu barnoota jibbe. Barsiisaatu barsiisuu jibbe. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo barattedha bilisa baata baradhu siin jechuutti jira. Jeneraal Taaddasaa Birruu baradhaa kan inni jedhe har'as hin jijjiiramne. Bakka mana barnootaa dhaqxurra mana jimaa dhaquudha filatte. Inni barsiisus shira qaba. Damoosni hin jiru hin jiru. An damooza nyaatee inni kun damooza nyaatee miti dhiiga dhangalaasaa ka jiru. Qabsootti jirra wareegama. Dhaloota barsiisi beelayiiti. Beelayi dhaloota barsiisi gaafa dhaloota barsiisne immoo uummanni qonnaan bulaan kun waan qoturraa haga buusin bulchu siihira. Waraana bilisummaa Oromoo namni damooza gaffalee fi hojjechiisaa jiru uummata Oromooti. Peermusii baatee zambiilii baatee waliin dhaabbatee lola keessatti afaan nu kaahaa nu waliin jirtu waan ta'eef barsiisaa yoo ijoollee barsiise sinuma nyaachisaa jechuudha. Nutti deegaa jira waan ta'eef. Hin qabnu waliin dhaabbanneetu falmiirra jirra wareegama akka wareegaatti ilaala. Wareegamni du'uu qofaa miti. Yeroo ofiitu wareegama. Humni ofii wareegama. Beekumsi ofii wareegama. Maallaqni ofii wareegama. Wanti itti gumaachitan hundumti isaa galmee seenaa irratti qoramaadha jira. Qabeenya horachuuf miti ka amma jirru. Qabeenya dachee keenya irraa meeqa meeqa saamamaa jiru iggitiitti gochuuf tikfachuuf kan nuti qabsoo gaggeessaa jirru. Akka irratti qoramaadha jira. Qabeenya horachuuf miti ka amma jirru. Qabeenya dachee keenya irraa meeqa meeqa saamamaa jiru iggitiitti gochuuf tikfachuuf kan nuti qabsoo gaggeessaa jirru. Akkuma daldalaan uummatan saamiin daandii irra karaa rakkina keessatti uummata kana qabdee jiraachisuu dandeessu daandii saaqii fedhe barsiisaanis damooza hin qabu damooza barbaacha nasii bahee baqadhaa hin jedhiini dhaloota qari barsiisi haa baratu ati immoo wareegama kaffalaa jirta. Qabeenyi ati horattu jiru qabeenyi kee dhaloota har'a qartu kana qabeenyi kee hegeree Oromiyaati. Warri mana yaalaa hojjettan hin baqatinaa dhiissanii shiran diina tajaajilaa turtani humnaan dhufee gaafa itti dhukaasne madaa'uu yaalaa turtani maaf yaaltanii hin jedhe. Har'a gaafa diinni sun inni humnaan na yaalisiin jedhe mootummaa harkaa qaba gaafas iddoo dhaqxu hin qabdu nin beekaa jechuu baga yaalte. Har'a isa kaleessa goote sanaaf hin baqatiini uummata miskiina kana yaaliin siin jechuutti jira. Baqatteen deemiin shiran dalagiin deemtee hospitaalli qullaafee qorichi hin jiru homti hin jiru yaalaan hin jiru sirna dablummaa dhalatee hin jechisiisin. Uummati kun waan wareegamuufii qaba wareegama isaa sanatti bishaan hin naqin jechuudha. Asuma taa'e misooma qonnaarra hojjetta yoo ta'e kaleessa